Kennaa uumamaa addaa namni namaaf kennuu hin dandeenye akka carroomu ta'uun uumaan ganamaan kan nama badhaasudha. Jiruuf jireenyaa dhala namaa keessatti dhimma barbaachisaa sababa miidhaga dachee ta'uun cinatti oolanii buluu biqilootaa, bineensotaa fi bineeldota adda addaati. Bishaan jechuun jireenya yoo jenne dhimma wal nama gaafachiisu miti. Sababni isaas waan hedduun achi keessa argama. Itoophiyaanis qabeenya bishaanii hedduu qabaachuun kan beekamtu yoo ta'u, lageen gurguddoon biyyattii irra darbuun biyyoota hedduuf sooraa qalbii ta'uun beekaman hedduunis biyyuma keenya keessaa madduuni. Lageen kanneen keessaas egaa lagni Abbayyaa isa seena qabeessaa dorgomaa hin qabnedha. Nageenyi keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti sin haadha qabu. Ashama akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota keenya yeroo isaa eeggatee torbanitti yeroo tokko kan isin bira ga'u qophiin keenya fuullee har'aa eegaleetti kan jiru. Qophii keenya fuullee har'aatiinis egaa magaalaa miidhagduu jedhamu maqaan ishee beekamu yeroo garaagaraatti miidhaginaan hamatamtu magaalaa Bahar Daar irratti miidhagina jechuu kan dandeenyu jechuudha. Riqicha guddicha laga Abbayyaa laga seena qabeessa irratti ijaarame cinattidha jechuudha kan argamnu. Waa malees bakka kanaan dhufne miidhagni riqicha kana magaalaa Bahar Daar silayyuu miidhagduu jedhamee fi miidhaga akkamii dabale riqichi kunoo maal fakkaata laata kan jedhu isin daawwachiisuuf jechuudha kan asitti argamne. Akkuma dudduuba kiyyatti mul'atu egaa konkolaattota hedduullee ishee tokkotti dabarsuu kan danda'u daandiin saayikilii yookaas biskileetonni irra deeman haala addaan miidhagee jechuudha. Miidhagina ta'uudhaan kan hojjetame magaalaa Bahar Daaritti argamna riqicha guddicha irratti jechuudha. Bakka kanatti argamneerra namoonni hedduun bakka kanatti akka daawwatanis argineerra. Mee deemnee namooti daawwatan kunoo laata miirri isaanii maal fakkaata? Eenyu fa'i kanneen daawwataa jiran kan jedhu moo tokko lamaan kan wajjin daawwannu ta'a. Hanga xumura qophii keenyaatti nu wajjin turtii gaarii. ምን እየሰራችሁ ነው? ተዝናናን ፈተና ጨርሰናል። ስለዚህ መተን ደሞ ዘና እያላችሁ አየሩ እንዴት ነው? በጣም ደስ የሚለው በጣም ዋናንስ ነርገፍ ባዬ ገመደላ ስላገኛችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። ከናንተ ጋር መሄድ ይችላልው? አዎ ችግር የለውም። ቻናል አዱኛ keenya irratti laga dheeraa jedhamuun kan beekamu lagni Abbayyaa ka'umsi isaa naannoo Amaaraa Sakalaa irraa eegaluun Itoophiyaa keessa dambalee biyyoota Afrikaa hedduu qaari'uun sababa guddina diinagdee misoomaa fi miidhagaa biyyoota hedduu ta'uu danda'eera. Macaafa qulqulluu dabalatee kuusaa galmi jechootaa fi kitaabilee gurguddoo addunyaa keenyaa ta'uun seenaa guddaa qabaachuun qalbii nama hundaa keessa jiraata. Abbayyaa dhaloota koorraa kaaseen hin beeka baay'isee. Abbayyi akkam barachaa guddadheetti keessumaa barnoota hawaasaa irratti yeroo barachaa turre laggi Abbayyi Itoophiyaa keessatti laga guddaa laga baay'ee beekama akka ta'ettidha kanani barachaa qormaata isaallee qoramaa guddadhe carraa kan argadhe Abbayyin daawwachuu kootti baay'ee gammadeera. Abbayይ እንደሚታወቀው ከኢትዮጵያም ከአፍሪካም ብሎም ደግሞ ከዓለም በጣም ረጅሙ ወንዝ ነው። ይሄ ልዩ ያደርገዋል። በተለይ ደግሞ ለኔ አባይ ህይወት ነው ማለት ከኢትዮጵያም አልፎ ለተፋሰሱ ሀገራቶች ለሌሎችም ሀገራቶች ህይወት የሆነ ወንዝ ነው። ሌላው ደግሞ ወደ ሃይማኖት ምናምን እንኳን ስንሄድ አባይ ከአራቱ አፍላጋት አንዱ ነው ገነትን የሚያጠጣ። ስለዚህ አባይ ለኔ ህይወት ነው፣ ልዩ ነው አባይ። ለገኝ ጅረን ኬሳ ለገ ጉዳዳ akka Afrikaa qofaatti osoo hin taane akka addunyaatti laga dheerinaan beekamudha. Garuu lagni dheeraan kun biyyoota sadi kan wal quunnamsiisu yoo ta'u, maddi isaa immoo iddoo amma jirru kanarra Sakalaa bakka jedhamurra asuma dhiyeenyarra Gojjam keessa akka burqeedha. Akkasuma immoo guddina qofallee odoo hin taane karaa amantaatiinis karaa poolitikaa siyaasaanis
laga seenaa akkasii qabu. Jalqaba Waaqayyo yeroo lafaaf samii uumu achi keessatti laggeen tarreeffaman jiru. Laggeen sana keessa ammoo Abbaay isa tokkodha. Seera uumamaa boqonnaa 2:13 irratti laga Giyoon jedhamu laga Itoophiyaa haguugee argamuu jedha. Anna lagni kun uumama jalqabaa keessatti iddoo akka qabudha. Kun maal agarsiisa? Laga waggaa hedduu lakkoofsiise ta'uu isaati. Laga Abbayyaa Sigaam lagiin biroorraa wanti adda isa godhan wantoonni hedduun jiru። ከዓለም ረዥሙ ወንዝ ነው። ለኔ ደግሞ ለየት የሚያደርገው ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ወንዝ ሆኖ ሌሎች የተፋሰሱ ሀገራት ነው ለነሱም ህይወት የሆነ በሃይማኖትም በኩል ስንመለከተው ገነትን የሚያጠጣ ወንዝ ነው። ይሄ በጣም ልዩ ያደርገዋል ከሌሎች ወንዞች። ለጎታ አፍሪካ ኬሳቲ ለገባዬ ጉዳዳ ኬሰቲዩ ለጌኩን ለጎታ ካንራ ዱፌቲ ጣናት ደበለሙ ራንክንኬ ጣና ኬሳ በኤሞ ገራ ሱዳኒን ሴና ሱዳን ኬሳ ወይ ገራ ኢጂፕቲን ሴና ኢትዮጵያ ሱዳን ፊ ግብጽ ወልቁነምሲሱ ፈንታን አቺ ኬሳ ሴኔ biyyoota kana hunda fayyaduudhaan tokko laga tokkicha biyya sadi fayyaduudha. Kun immoo lagoota jiran keessa adda taasisa jechuudha. Gama sirbaan yeedaloo walaloon jechoonni miidhagfamanii hawaasa keessatti jechamoonni adda addaa jedhamaniiruu fi ittiin sirbameera, ittiin geerarfameera laga Abbayyaa jechuudha. Har'as iddoo seena qabeessa kana irratti argamna. Bishaan Abbayyaa yataliila koo dabalatee gama afaanota adda addaatiin illee jechuudha. Jaalalli, miidhagni, seenaan laga Abbayyaa dubbatameera. Wantoonni hedduun dubbatamaniiti kan isaan jiran. Bishaan Abbayyaa yataliila koo bareedu salaa guca biyya koo bifuddeen galaa kottuu gara koo. የነ ጂጂን ሙዚቃ ብንመለከት አባይ አባይ የሀገር ሲሳይ ምናምን እንሉታልና እነዚህ ነገሮች Itoophiyaa keessatti qofaa laga Abbayyaa irratti riqichoonni gurguddoon sadii ol ta'an iddoolee adda addaatti irratti kan ijaaraman yoo ta'u, lagni Abbayyaa haroo Xaanaatti nagaa dhaammachuun imala seena qabeessa isaa itti fufuun fageenya kiiloomeetira muraasa irratti riqichi ijaarames seenaa ijaarsa riqichaa biyya keenyaa jijjiiruu kan danda'e hojii seena qabeessaa bara dhiyooti. Bareedina isaa dhageenya kanaan dura ilaallee irraa garuu waan quufuu dadhabneef ammallee akka deebinee dhufne kun immoo maal jennaan bareedina isaa irraa kan ka'e akkasuma daldala baay'ee bareedaadha baay'ee guddaadha akka biyyaa qofaatti otoo hin taane akka baha Afrikaatti daldala sadarkaa qabudha baay'inni isaas moor garuu guyyaa caalaa halkan baay'ee bareeda ifa garagaraatiinis ijaarame waan ta'eef halkan yeroo dhuftee ilaaltus baay'ee bareeda sababa kanaan ka'e magaalas bareecheera. Ani silumayyuu durumaan akkuma sii kaasee laga kana arguutti baay'ee gammadeera. Akkasumallee laga kana hin dhufee fi keessattiyyuu riqicha addanatti ijaarameef bakka kana dhufe. Riqichi bakka kanatti ijaarame kun laga kanaa fi miidhagina addaa dabaleeraaf. Miidhagina akkasii bareedaa kana dabaluu isaatirraan kan ka'e ኑሌ በከከና ዱፍኔ ከዳወኑ ነው ታሲሴር በጣም ደስ የሚል ድልድይ ነው። እንዴት ሰሩት የሚያሰኝ አይነት ድልድይ በጣም ደስ የሚል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ይሄ ድልድይ ልክ እንደ አባይ ህይወት አይነት ነገር ይወራል ሌላው የሚችለው አይነት ነው። ምክንያቱም ለከተማዋ እጅግ ትልቅ የሆነ ውበትን ሰጥቷታል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በዚህም በኩል ያሉ ሀገር ቤተሰቦችን የሚያገናኝ ነው። ስለዚህ እጅግ ልዩ ድልድይ ነው ለኔ። Magaalaa Baahir Daar addaan kutee kan darbu laga Abbayyaa irratti riqichi seena qabeessi ijaarame kun keessumaa immoo fuulleen isaa garagalgalaa ajab kan nama jechisiisudha. Amma riqicha guddicha kan magaalaa Baahir Daar miidhagina irratti miidhagina isaaf dabalirratti kan argamu. Iddoon kun seenaa guddaa qaba. Lagni Abbayyaa achi as dhufteen isaallee seenaan isaa himamee dubbatamee dhumu. Bakka kanatti kan taasifame ammoo keessumatti riqichi guddichi sadarkaa Afrikaatti illee beekamaa ta'e sadarkaa addunyaatti laga beekamaa ta'e irratti hojjetame bakka seenaan hojjetame kun miidhagina magaalaa Baahir Daar caalaatti ol baasee
mul'isuu danda'eera. Miidhagina magaalaa Baahir Daarii fi baay'ee shoora olaanaa hin taphatedha yaada. Hin taphateeras. Akkamittiin yoo jettee na gaafatti riqichi kun akkasittiin ijaaramuun bakka kana beeksisa. Bareedinarraan kan ka'e, guddinarraan kan ka'e, istaandardii akka Afrikaatti qabaachuurraan kan ka'e laggi kun naannoo kana naannoo Baahir Daariin beeksisuu danda'eera. Naannoo kana ilaaluudhaan turistoonni bakkeerraa dhufanii bakka kana akka isaan ilaalan taasisa. Kana malees turistoonni bakka kana yeroo dhufan tokko geejjiba hin fayyadamu, lammaffaa hoteela hin fayyadamu, hoteela magaalaa Baahir Daar keessa jiru hin fayyadamu, sadaffaan immoo nyaata hin fayyadamu as keessaati. Kun hundi isaa iyyuu immoo galii hawaasaatiif baay'ee bu'aa qabeessa waan ta'uudhaaf magaalaa kana bareedinaanis qabeenyaanis bu'aa guddaa hin buusaaf jedhee yaada. ውበቷን እጅግ አድርጎ አጉልቶላታል። ማህበረሰቦቿንም ደግሞ በቀላሉ እንዲገናኙ አድርጓቸዋል። ከዛም ደግሞ በተጨማሪ ተማሪዎቹም ሌሎችም ሰዎች እዚህ ጋር እየመጡ ይዝናናሉ፣ ደስ የሚል ነፋስ ይቀበላሉ፣ አባይን በነፃነት ማየት ይችላሉ። መጋለቲን አኩማ ጀተ በሬዱዳ ቁልቁልናን ቤከምቲ አከሱመሞ ጣናን ኢለ ለጉም አባይ ከነራ ከመደዳ ጣና ከነለ magaalichi baay'ee bareeda. Isa kanaan dabalatatti immoo riqichi kun itti dabalamuun isaa moora isa jiru sarara bareedina duraanirra akka itti dabaledha. Riqichi kun egaa daandii namoota lafa deemtotaa sarara biskileettii dabalachuun yeroo tokkotti konkolaattota 3 wal cina imalchiisuu kan danda'u, bitaaf mirgatti yeroo tokkotti konkolaattota 6 keessummeessuu danda'a jechuudha. Haalli ijaarsa isaas adda kan ta'e hawaasa bal'aafis iddoo haara galfii ta'uun cinatti bu'aa hedduu buusuuf irratti argama. Galii guddaa hin buusaaf. Kana malees immoo miidhagina addaa dabaleeraaf hawaasaaf. Turistoonni biyyoota biroo irraa dhufanii as keessa hoteela qabatanii yeroo isaan bulan galii karaa hoteelaa, geejjiba karaa makiinaa akkasumas immoo daldala jajjabeessuudhaaf baay'ee iddoo olaanaa qaba. Karaa biraa ammalleen dafanii wal arguudhaaf amma lagi kun akkasitti hin hojjetamne yoo ta'e uummati gamarra jiruuf gamanarra jiru dafee wal hin argu dura. Amma garuu daayirektii dafanii waan wal arguu danda'aniif lagi kun saffisa gaa dabaleeraaf jedheen yaada. ድልድይ ከውበቱም በተጨማሪ የሆነን ማህበረሰብ የሚያገናኝ ድልድይ ነው። ክረምት ሲመጣ በውሃው መሙላት ምክንያት የማይገናኙ ማህበረሰቦችን በዚህ ድልድይ ምክንያት በቀላሉ መገናኘት ይችላሉ። ዱር ሴና ጅሩ ከሰቲ lagni jira yeroo lafa gogaa jechuudha ni kabaja ture wal keessa deemee wal jaalatee gaafa dildilli kun hin jirre maaltu jira maaltu ta'a gargaccita yoo namni du'e gama ca'uu hin danda'u namni akkasuma cidhi yoo jiraate gammachuun garagaraa ayyaanni yoo jiraate achi ca'uu hin danda'u jechuudha garuu immoo amma torbanitti waggaatti saa 24 akka barbaade wal keessa ce'ee wal qunnamuu danda'a. Riqichi ijaarame kun dargaggoota hedduuf carraa hojii kan bane iddoo hawwata tuurizimii magaalattii fi naannichaa isa biraa ta'uu irratti argama. Dhugatti Baahir Daar haalli argaa jiru kun haalaan bareedaadha. Haala keessaafuu hojii misooma wajjin wal qabatee kunoo keessatti naannaa daawwachuu jirra. Daawwii keenya kana keessatti uumama bareedaa qunnamaa jirra. Kunoo dildila gaa tana duratti gaa karaa miidiyaatiin argaa turre qabatamaan nutis qaamaan irra dhaabbannee daawwachaa jirra. Very amazing bakka wanni argaa jirru jechuudha. Turizimiin akkuma beekamu jalqabarratti turizimii yeroo kaafnu galii wal qabata. Jechuun bakki tokko bakka hawwata turizimiiti gaafa jedhame galii argamsiisa. Inna riqichi kun akkasitti namoonni eessa eessaa dhufanii daawwachuun warri tiktookerooti miidiyaalee garaagaraa dhufanii asitti hojjechuun kun immoo guddina magaalattii indirectly immoo guddina biyya keessattis ጋሄ ቀባይቹ ባህር ዳር ላይ ነው ያለው።
የሆነ ሰው እዚህ መጥቶ ባህር ዳር ላይ መጥቶ ይሄንን ድልድይ ሳያይ አይሄድም። እዚህ ድልድይ ላይ ሆኖ አባይን ሳይመለከት ይሄዳል ብዬ አላስብም። መጋላ ባህር ዳር የሮ jalqaba ኮቲፍ ከነን አርጋ ጅሩ ሱራኒ ፊ ዋን ገራገራትን ኢላላን ቱሬ ገሩ አማያ ዴውልትን አርገደ ጀቹዳ መጋላ ባህር ዳር ሜጋ ፕሮጀክት ዋንቶታ ጉርጉዳ ፉልዱራፍ ኤገሬ ብያ ከናቲፍ ዳሎታ ብያ ከናቲፍ ፋላ ta'uu danda'u bu'uura ta'uu danda'u jedhu haa hedduun argaa jechuudha kun simannaan isaanis baay'ee kan namatti tolu warreen baratan warreen bilchaatantu jira magaalaa kana kan bulchaa jirani warreen biyya kanaaf egeree biyya kanaatiif waan guddaa taphatu jedhamtu yaadama bulchaa jira waan ta'eef waan guddaa amma neegee walitti argadhe magaalaa Bahar Dar haalaan keessaa fo'an immoo bakka iddoo nama dhaabbannee jiru kuni yeroo dildila wanniin muummichi ministeeraa eebbisatuun haalaan akkaan as dhufu gartee yaadeen ture amma immoo argeetiin jira walumaa galatti biyyi teenya qabeenya uumamaatiin haalaan bareeddu xiqqishuma itti doo barbaada haalaan baay'ee nama gammachiisa baay'ee nama gammachiisa. Iddoolee kennaa uumamaa mimmiidhagoon naannawaa keenyatti argaman biroonis haala barbaachisaa ta'een irratti hojjetamuun faayidaa dachaa akka hin argamsiisu taasisuun dhimma jajjabeeffamuu qabudha. እነዚህ አይነት ቦታዎች ኢትዮጵያ ላይ ሌሎችም ቦታዎች ላይ እጅግ ያስፈልጓቸዋል ብዬ አስባለሁ። ድልድይ የሚያስፈልጋቸው ቦታዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህ አይነት ድልድዮች እንዲሰሩ እላለሁ። በሚደረጉት ነገሮች ሁሉ ህዝቡ መሳተፍ አለበት። እንዲሁም ደግሞ ከተሰሩ በኋላ ደግሞ እነዚህ ነገሮች የመጠበቅ ግዴታ አለብን ብዬ አስባለሁ። ድርሳ ሞቱማኔ iddoolee akkasii kana babal'isee ijaaruu qaba. Maaliif tokkoffaa guddina magaalaa keessatti gahee waan qabuufidha. Garuu duraan dursa guddinaan dura maaltu jira fakkeenya amma uummati gamaaf gamana jiru kun adda citee ture rakkoo gara garaa keessa ture. Dhanna ammas immoo iddooleen akkasii jiru. Kanaaf iddoolee akkasii kanaaf mootummaan iddoolee akkasii kana ijaarsisuu qaba. Rakkoo furmaatatti kennuu qofaa miti. Madda galiis hin ta'a, bareedina magaalaas hin ta'a. Kanaaf mootummaan babal'isee iddoolee akkasii kana ijaaruu qaba jedha. Uummati immoo gama isaatiin carraa kana fayyadamee dildila isaa ijaarame kana kunuunfachuu qaba. Itti fayyadamuu qaba. Riqichi akkasittiin hojjetame gatii guddaan itti baafamee akkasittiin hojjetame kanillee naannoo keenyaaf bu'a qabeessa ta'e magaalaa Bahar Daariin akkasittiin bareeche kun dhalootaan eegamuu qaba. Kaanis immoo akka isaan ba'anii mul'ataniif miidiyaaleen garaa garaa deemanii piroomooshinii irratti hojjechuu qabu. Baasanii daawwattootaaf mul'isuu qabu jedhee yaada. Kan akka kanaallee caalaatti akka inni dabalamee hojjetamuu fi asumaan hawwiin qabuun ibsa baay'ee itti gammadeera. Iddoolee hedduu jira. Fakkeenya amma iddoo itti dhaladhelee iddoo akkanaa kun hin jira. Garuu immoo bakka hundatti otoo piroojeektii kanaa nu hojjetee dhaamsa kiyya dabarsuu barbaada. Damee turizimii biyya keenyaaf dhaamsa ani qabu inni guddaan waan hojjetame karaa mootummaa ta'u karaa naachuraaliyaa ta'u naachuraal giiftiidhaan kan nu kenname heeriteeji karaa uumamaa heeriteejiin kan jiru isa kana ga'umsa guddaadhaan eegnee dhalootatti akka inni darbu taasisuu qabnaa jechuu barbaada asumaan. ባህር ዳር ላይ መታችሁ ይህንን ድልድይ ሳታዩ እዚህ ድልድይ ላይ ቆማችሁ ባህር ዳርን ዙሪያውን ሳትመለከቱ እንዲሁም አባይን ሳትመለከቱ እንዳትሄዱ ነው የምለው። Hayyee kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota keenya qophii keenya har'aarraa waan guddaa akka fudhattan ittiin isa akka baratan abdii guddaadha kan qabnu. Iddoo seena qabeessa irra dhimma seenaa dubbachaa jirra jechuudha. Laga Abbaay irradha kan jiru. Bakki kun ammoo egaa riqicha haarawaa magaalaa Bahar Daariif miidhagina dabalataa ta'e riqicha laga Abbaay irratti ijaarame irrattidha jechuudha kan argamnu. Bakka kanattis egaa hawaasni waloomaan tokko ta'anii yeroo isaan itti qilleensa gaarii fudhachaa waliin bashannananidha jechuudha kan argine. Kunis immoo jechuudha keessumatti hariiroo hawaasaa konkolaattootaaf faayidaan isaa bal'aadha jechuudha. Qophii keenya har'aarraas waan guddaa akka barattan ittiinis akka baratan abdii guddaadha kan qabnu.
torban immoo qophii kana fakkaatuun dhimma biraa qabannee hanga walitti deebinutti torban kan nagaaf kan jaalalaa isiniif haa ta'u kan jedhu qopheessaan qophii kanaa an surraa iddoo isaan ture ogeessa kaameraa keenya Ambaachoo Dassaaleny waliin ta'uun jechuudha. Horaa bulaa deebanaa.